السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو كنا جالة تمو كبجمو صبر زينا دعوتو كنا أودفنو وقتها ساعتي سايقته قبني إسني ديانة جرا breaking news جل قبرتي أودون إسني قبني إسني ديانة جرا أودون كنا أودو الدنياتي أكما بكمو لما إتو إلترا رتي إلتران وان أنقاسي شنوف كيسا قبو وليغلت إتوبيا في إلترا جدوتي waggaa torba dura xaqlaa ministeer Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii Eertiraa Isiyaas Afwerqii jidduutti mallattaa'ee Eertiraan ifa gootee jirti. Waliigaltee kana keessatti Eertiraan ifa wanti isin goote waan akkaan isin raajessuu fi waan akkaan isin ajaa'ibu isinis dhaqaa dubbisa. Jalqaba irratti waan takka bichaa isin hima. Waliigaltee kana keessatti nuti Itoophiyaa wajji waliigaltee waggaa torba dura goonee isa kana hodha jechuudhaan wuci guddaa ministeerii Eertiraa kan tare Imaanee Masqal namni jedhamu Gabra Masqal namni jedhamu ifa godhee jira. Waan isin ajaa'ibu keessa Itoophiyaan Isiyaas Afwerqii fi Dr. Abiy Ahmed jidduutti gaafa Eertiratti fi araarri bu'ee hanga badhaasa Nobel Prize fudhachuu dirasii deemuu ni yaadattanii xaqlaa ministeeriin araara waliigaltee Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu godhamerraa dhiibbaan inni godhee ol ka'ee badhaasa addunyaa Nobel looreetii addunyaa ta'e muummichi ministeeraa. Eertiraan isa kanarra maal jechaa jirti amma? Nuti Dr. Abiy wajji wanni mallatteessin isa kana laala jedhaarti. Maal jechaa jirti? Itoophiyaan biyya, Eertiraan biyya. Amma booda Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti lolli godhamu tokkollee hin jiru. Amma booda Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti daangaan walitti dabree daangaa walitti cabsinee jeequmsa walirra kaafnu tokkollee hin jiru. Ummanni Eertiraatii fi ummanni Itoophiyaa obboleewwanii. Anaaf Dr. Abiy Ahmedis obboleewwanii kana jennee waliigaltee goone malee dhimma muummeen ministeeraa kaasaa jiru dhimma ulaa galaanaa dhimma asabiin dhimma galaana diimaa Itoophiyaa kennu waliigaltee kanarratti tasuma wanti dubbatameen jiru. Kanaafuu Itoophiyaa waliigaltee waggaa torba dura nu wajjin goote cabsaa jirti. Asab kenna jechaa jirti. Galaana diimaa jechaa jirti. Waliigalteen gaafa waggaa torba dura goonee cabee jira jechaa jirti Eertiraan. Raajii dabar. Waliigalteen Itoophiyaa wajjin goone daangaa walii kabajuu. Itoophiyaan biyya, Eertiraan biyya, dhimmi asabis wanni ka'een jiru, dhimmi ulaa galaana diimaa. Kana jechaa jira. Kanarratti mootummaan Itoophiyaa dubbiin kun soba ta'aaf dhugaa ta'a. Mootummaa Itoophiyaa irraa eenaa jechuudha. Wanti waan ajaa'ibaati raajiidha. Kana jechuun waliigalteen Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti gaafa araarri bulu godhamee akka amma Eertiraan ifa gootutti dhimma ulaa galaanaa dhimma daangaa galaanaa wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Wal kabanyee wajji jiraanna. Eertiraan biyya, Itoophiyaan biyya. Kanarra waliigalle jechuudhaan gadi baasan. Maaltu kana fide mootummaan Itoophiyaa kokkee qabe galaana diimaa. Eertiraan kana gafidee jirti. Ammoo mootummaan Itoophiyaa wanti kun dhugaamoo soba ta'u ummata Itoophiyaatiifis ummata addunyaatiifis mootummaan Itoophiyaa illee ifa gadi godhaa jechuudha. Kana eeguu qabda. Odeeffannoon biraa immoo kan isin raajessu Tigreen asiin lola labsaa asiin birrii jetti waan isin ajaa'ibu. Bulchiinsi yeroodhaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa kan muummeen ministeeraa muudee ajaja muummeen ministeeraa dhiisee ajaja Dabratsiyoon fudhatee Dabratsiyooniin fa'arraa tizaaziin itti kennamee Dabratsiyooniin fa'a hojjetu. Jeneraal Taaddasaa Warradaa mootummaan Itoophiyaa baajata birrii biiliyeena 8 nu gadhiisuu qaba jechuudhaan gaafate. Wayyee raajiidha bara. Biiliyeena 8 gadhiifama. Eengadduma kana waraana labsanii Affaar seenanii nama 2,000 buqqisan. Jarri kunarra kun asiin waraana labsee ummata buqqisa. Kun asiin baajata. Amma Jeneraal Taaddasaa Warradaa mooralii ittiin mootummaa federaalaa baajata gaafatu qaba. Jalqaba naannoo Tigraay harka deeffadhu. Dabratsiyoon harka deeffadhu. Loltoota Tigraay harka deeffadhu. Ajaja mootummaa federaalaa fudhadhu. Gaafa san baajata gaafasuu dandeessa. Qaldiin akkanaan dalagu. Daawwattoota keenya odeeffannoon tokko kana. Lammaffarratti dhimma marii araaraa tokko kaleessa gurra isin buufnee turre. Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti jaarsummaan namni ergame jennee gurra isin buufnee turre. Kanarratti Eertiraa waan tokko jechaa jirti. Eertiraan jaarsummaa gidduu kana deemaa jiru nin fudhannaa nuti silumallee lola labsinee kan lola nurra labsaa jiru kan galaana diimaa fudhanna jedhu kan asab kenna jedhu jeneraalota Itoophiyaati televezyiina Itoophiyaati malee uummanni Eertiraa lola labsinan jenne jechuudhaan kana haala saniin ka'an. Lammaffarratti mootummaan Itoophiyaa yookaan araara jedhee garee amma Tigraay keessaa rakkoo kaasaa jiru kana tarkaanfii fudhatee jara balleessee nutti dhufuuf ka qophaa'u taate nuti kana araaraan fudhannu waliigalatti mootummaan federaalaa Itoophiyaa garee Tigraay fa'aa wajjin waraanatti hin seenu jedhee kana waadaa seenuu qaba. Saniin gara kaanitti Eertiraan waan araara didduuf hin qabdu walumaa galatti Itoophiyaa waa'ee ulaa galaanaa kaasuu hin qabdu waa'ee asab kaasuu hin qabdu jechuudhaan dubbatamaa jira. Raajiidha. Odeeffannoon ajaa'ibaa isin kana ammoo baay'ina isaa guutuu isaa ammoo yeroo biraa isinitti deebifnaa bal'ina isaa nufaana bu'aan hordofaa maatii keenya ta'uun irraanfatina. YouTube keenya seenaa dhageeffadha isiniin jenna. Galatooma ulfaadhaa odeessi jiru kana maatii keenya ta'an agatti.